barbaachisa. Maafiyaadhaa irra keenya jirra. Hitta qabnee jirra kanaaf dhaabate. Balloodha. Waan hin dhaabeef immoo hin qaba. I'm testing haada isaa gamaa gamana jijjiiru kana. Eenyu maal akka godhaa jiru clearly I have the image amma. San yeroo fudhataa itti yeroo ittiin eeyina garummoo wanni jimaadhaa waan karaa bordoddeedhaa fi adaamaa jidduu su qofa osoo hin ta'in akka poolisiitti mootummaan Itoophiyaa alanshaa haraam jechuu dhaabuu danda'udha qaba jechuudha. Jibuutii wajjin clearly negotiate godhuu qabna waan jimaa irratti. Somaliland wajjin clearly negotiate godhuu qabna. Hariiroon Somaliland fi Itoophiyaa jidduu jiru irratti waa'ee bishaanii qofaan haasa'amuu qabu. Waan jimaa haasa'amuu danda'udha qaba jechuudha. Somaaliyaa wajjin leverage qabnutti fayyadamne jimaan keenya gatii wayyaadhaan haala qonnaan bulaa fi daldalaa keenya tajaajiluun akka gahu gochuu irratti hedduu barbaachisaadha. Yaa'in biraa atiin taarsiidhaan walitti kaaftee na gaafatte godina Arsiitis. Godina Arsiirraan eegalle. Wallaggarraa eegalte. Namoonni hedduun Arsii jettan amma nuun jaa. Gaafa dura rabshaan Wallaggaatuun eegaltu walga'iilee duraa namni godhe. Hanga Wallaggaa dhaqee hanga Asoosaatti dhayine rakkoo sana hambisuudhaaf. Nu har'aan eegalle waa'ee rakkoo uummata keenyaa. Sababa Oromoo tuffataniif abiifaan they took Oromo for granted. Beete they took Oromoo bilisa isaan baaftisanii tuffataniit irraan tarkaanfatu jedhanii ijoolleen caakkaa seente. Ijoollee isaan dhabamsiifne jedhaniiti Wallaggattis shiftaa naquudhaan dura dhalattoota Amaaraa ajjeesan. Gimbiitti bakka adda addaatti. San booda dhalattoota Amaaraa kanaan iftii isaa jedhanii hidhachiisan. Giddaa ayyaanaatiif eebantuu fi bakkoota adda addaa azaabat ka jijjiire waraana mootummaan bobbaase ka faqqadaa abdiisaatiin hoogganamuu fi faannoo bizaamoo jedhamu ka mootummaan hidhachiise bobbaase lamaan kana kan uummata fixee jechuu gara lachuurraa. Waggaa lamaan dabre kana marroonfaa jijjiirama tarsiimoodhaaf fidan. Jijjiirama isaa tarsiimoo isaan fidan maali? Amma booda beegii fi gidaamitti Booranaa fi Gujii miti yeroo irraa yoonni godhuu qabnu. Naannoo magaalaatti keessa humna qaban akka jirutti Shawaa, Arsii, Harargee lixaa gamolaan Arsii lamaan kanatti fidan jechuudha. Keessattuu Arsii keessatti humni Arsii keessa sadarkaa akkamitti dhaabbateen isin hima. Tokko gaafa nu hidhan san manguddoo abaa'oo durtan sana gaan nama mana teessu caakkan. Jarri duruu qawwee beekaa caakka gale takka ja'a. Lammaffaa qeerroo tana hidhaa hoggaa baay'ata du'a irraa hafte inni fixan ijoolleen sun manguddoo bira dheeyte. Taanoo maal godhan beeyta? Shanii tana gosa qoonna jedhaniiti. Shanii Wallaggaa, shanii Arsii jedhanii qoonna jedhaniiti. Yaadanii warri diyaaspooraa Wallaggaa shanii qabdi nuti ni qabna jedhee namni jaarrachuu eegale maallaqa gubbaase. Shawaa keessattis kanattu Harargee keessattis gaafa ni dhaabee dhufu kanaan arge wanni waa'ee nagaa dubbachaa tureef balaa akka qabaatu jechuudha. Amma wallallaaqee jira. Lolli baddaa Arsiitiif baddaa Shawaa seenee hin ba'u ibidda qoboota keessa seenee. Haala teessuma lafaatirraa riphee lolaan hoggaa socho'u rakkoo nyaataa akka gammoojjii Harargeeti baaleetti rakkoo nyaataatiif bishaaniif hin saaxilamu. Bishaan bashi midhaan bashi. Amma akka Wallagga godhan san godhuu barbaadaniiti asitti humna riphee lolaa garee kana gad erganii Amaara ajjeesanii Amaara hidhachiisu jiran. Naannoo keenya maal meefi anni beeyna. Ijoolleen turii ni beeyta warri naannoo keenya dhufu. Amaara hidhachiisanii hidhachiisanii rabshaa kana keessa seensanii ittiin maali boqon. Kanaaf amma kana kan godhu jiran ni fashaleessina. Irraan akkaataa itti fashaleessinu maali? Kontekstii hubachuudhaan amma aanaalee lama karraa isaan irratti deeman isin hima fakkeenya. Aanaa seeruuf aanaa sakootii muka torbaan kana namni irraa dubbatu jiru. Lafatti miti. Aanaan asakoodha. Keessattuu lafti caffaa jiran sun nin beeka miilaan dhaqeetiin beeka. Harargee gabbuudhaaf. Arsii gara gatii gara gololchaa kana gabbuudhaaf. Asiin Shawaa baha gabbuudhaaf. Arsii baddaa calaalu xurruudhaaf lafa teessuma hedduu murteessaadha. Uummata naannoo san jiru san waliin buusuunii fi tokko irra hidhachiisuun bara Haayila Sillaasee irraa kaasee tarsiimoo ture jechuudha. Gaafa qabsoon Oromoo takka jettee dhalatteerra. Elemoo Faayisal qabeeru kaasan xirroodha. Naannoo kana beekaa. Waa'ee lafti lolaaf
كنتو لمالي في بدات سول باتا جموجي حواسي تسقبوتا بيتا غورتي غربالي تديمو دنديسا سوتشي قبسون رومو دورا باونو غادلتو غودان دابسو سورا فايل سلاسين فاجي غلان درغوني تفوفه وري هاديكس كانو غودو ترن بلتغنا سرمو دالتو امبراتي متي وان هرامتي اسكو نكاس سيرو فردا سيرو باسو غراتو كون اغارفت تجي بادا بالتي غراتو كون چيلالو تولباتا غرا كان ارسيلي تاتي غرا غدي بيتي تشي ديمتا ورانا كما سدي ولي فوخانا جولنيس وندي بكساني تشيتوف it is essential for their supply line موضوعاني وندي بكساني دكي اما فكانيا في غندا عبدالله مال جنين غادي مال جنين سيرو كيسبو كاسنتون specifically غونن دايتنو غالالتن very essential كناف امت سريس كبو قاسي موضوع وندي بكساني مالي في ريبيلولان بكساني كند بريف كجونا يچو كنافي توفتا إسان تندي من كنا وبتشيسا ديمو موتوم ما بوهامتي جولنيس جيبو سيدو ركاسن بكتة دادتي أمة تورو موسيقى كابسودني خجان تاتي أمة ثان ركو كيسا باف نكو خجان تاتي ناموس نيو مرتيسا ريبيلو ما أمة كيسا تي ناموسان كمني كميرغا أمة تان أيني كأمة تان نارون كمنن مدتو شفتو متيافا موتوم ماني سوغاري بيلو لانن لولو نغيني أمة تاتيف كباجو أمة تا درسو باتي أكا فكالو تو ويفا جانيتي galana boysetin qurtummi qabadde jennan ta'uu danda'u jechuudha. So kaarsitis sanitti irra dabarraa ka doktor ammatteeti. Galata ulfaadhu xiyyatti de bakka ummata arsii kanaaf karargee kana waan murti guutuu irraa haftu si yaadachiisee tumaan amma yeroo garagaraatti itti tara xiyyatti bakka kana walitti aansituu fi uummanni illee dhageeffataa jira. Yeroo garagaraatti amma gaafa Wallaggaatti lolli ta'ee Shawaatti lolli ta'ee bakka hundatti